بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam tanya tahun era hati simbira bakal kita nanti sini ada kamu tu sini jana. Insyaallah wardalle indaganne bira da umar kenya. Rabbi nu ala fisu indaganu. Akam sudah mat. Ha? Dubbachuu dandeessu? Dawaan amma si kan nuraa deemnu tun dhoowwituudha. Garaa kee si madeessiti, garaa si cirti. Yoo yaada nyaachuu baatte akkamittuu gartuu fudhuu dandeessa. Dawaan dhoowwitu, dawaa finiintu. Taniin mataarra si kaa'u qaama keetuu si harkisti. Daranuu gartee gara sitti kan jiru tun si miiti. Qochumaa garaa keetii waan si cirtuuf dawaa akka gartee fudhachuu dandeessu nyaata yoo garatti fudhachuu dandeessi. Nyaata nyaadhu san booda dawaa si goona. Nama gartee miidhaa hedduu qabu miidhaan tun gosa hedduutti nama dhufuu dandeessi. Namni kun yoonii fi nyaata garaa fudhachuu hin dandeenye qochumaan garaa isaa keessa wanni nyaatan yoo taa'uu didde rakkoon dawaa gartee osoo itti kannaa olleewu dawaan san dawaan taatuuf waan ta'eef dirqama namni gartee nyaata hanqafa dhiyoo taatu yoo nyaatee irraa deebi'ees haa nyaatee irraa deebi'u malee wanni gartee hafaatis numa jetti guututti hin deebitu waan ta'eef namni dirqama nyaataas fudhachuu dandeeti. Nyaata booda dawaa gartee itti gootu kanallee garattiis dawaan gartee liilmeen taane ta gartee gubbaa taraan namaa diran dawaan gartee habashaa ta'e jedhuun ta garan nyaatan ta deemaa wajjin laaqanii nyaatanii jira. Ta deemaa wajjin laaqanii nyaatan saniin amma itti kennuudhaaf deemu. Nyaata nyaannee garaan duwwaadha. Garuu nyaata nyaachuu hin danda'uu narraa deebi'aa nan feesisuu na jibbisiisaa jaa dawaa matarraa kaayan hanqa inni gartee nyaata fudhachuu danda'utti dirqama yoo garatti itti kennine dawaan hedduu qochumaasaa isa miiti waan ta'eef qochumatti illee dawaa tana itti kennuudhaaf akka waan nuti gartee isa miinee taati booda akka gartee ittiin kennine dirqama yoonii fi nyaata nyaachuu baate dawaa itti kenninaan miidhaan isarra qaba. Boodashii waa godheen gaafiin qabu saniifuu dirqama ilmi namaa haa dhukkubsate hundi hanqa danda'u nyaata danda'urraa yoo fudhate furmaata hirkataa yoo fudhachuu baate dawaan sanuu dawaan hin taatuuf akkasitti dawaan akka taatuuf dirqama waan danda'u san fudhachuu qabaa jechuudha. Nuti immoo wanni sii godhuu dandeenya. Du'aa si qaraane quraana si qaraane dawaa si kennee tasilaa matarra si kaa'usan matarra siif kaa'ee san booda yoo gartee garaan kee qochumaan kee fudhachuu dandeessu ittiif dirqee nyaadhu dhugiisi nyaadhu dhugii akka gartee dawaa fudhattee wayyooytee lafa tanaa kaatu ta'e yoo akkas hin taane ka'uus hin dandeessu. Qama if dirqii nyaata kee nyaadhu nuti dawaa siif kennina dawaa siif goona rabbii si fayyisa nuti sababa ilma namaa waan rabbii nuuraaf si godhuudhaaf as dhufnee sibira jirra. Saniifuu waan gartee ammaan tana sitti kenninu kana dirqama haatee nyaachuun kee jaalatteetii miti yoo hin dandeenye gizee biraatiis si godhuu dandeenya rakkoon qabu gizee dandeesse nyaata rabbi si haalaa jennee du'aa si goona. Rabbiin jabaadha nama hundaa'u rabbi haa fayyisu dhukkubsataa hunda rakkataa hunda rabbi haa gargaaru. Keessaafuu nama rakkatee biyya namaa keessa jiru rabbiin gartee haa teessu. Amma ati dawaan matarra si kaa'u tana dirqama gartee walitti lallaaqee sirraan kaaya matarra ol kaatee matarra si kaaya matarra gideen si kaaya booda akkasitti taan gidee biraa gidee rabbi si laaffise nyaata fudhachuu dandeesse sittiin kanna nyaata gidee fudhachuu dandeesse si kanna nyaata booda akkasitti natti dawwaltanii na yaamtan waliin gartee wanna goona akkanatti
nyaata na jibbisiisee nyaata hin feetu hayi haa akkanatti walitti laayinee asitti sanbooda mataarraa keenyaa jechuudha. Inshaallah rabbi du'aa godhuuf jaa du'aa godhaa rabbi jabaadha takkallee rabbi jabeenya isaatiin rabbi haa fayyisu inshaallah ta'aalaadha rabbi si haa fayyisu isin jenna inshaallah fayyaa rabbumaa qaba nuti du'aama sii goona sababa gartee waan rabbii nu laaffise sitti godhuun dirqama keenya akkasitti dawaa akka gartee fudhachuu dandeessu nyaata garatti nyaadhu garuu ati ifin dagadin rakkoo ta'eetiif fayyaa bariyoo barbaadde nyaata waan dandeessurraa nyaadhu qacollatti nis dhugi waan dandeessurraa ati nyaadhu sanbooda gizee nyaata dandeesse akka gartee dawaan nuti si kanninu deemaa waliin walitti laaqanii dawaan nuti si kanninu deemaa wajjii walitti laaqanii fi nama gara Augusti isaa baala deemaa wajjiin ganamarraa fallaana sadii ganamarraa fallaana sadii gara agabutti nyaatta yoo akkas ta'uu baatte yoo ganama nyaachuu dandeesse guyyaa nyaachuu dandeesse naaf himi ammoo yoon akkana sekkanne bilaashitti gaxumaa kee cirtee jalaan si qabdi booddee abaluutu sheekha abaluutu akkana na godhe maqaa wal balleessuun faayidaan qabu akka gartee dawaa tana fudhachuu dandeessu ta'uudhaaf dirqama kee itti dirqi nyaatatti tamaam akkasitti inshaallah rabbi si haa fayyisu dawaa ishiitti goonee dawaa tanaas inshaallah rabbi wajjin dawaa rabbi si haa godhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه من نفخه من نفسه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه من نفخه من نفسه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه من نفخه من نفسه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنه تعالى وبالحجة ربنا والطائفة يتوفى ولدا إنه كان يقول سبيلنا على الله شهيدا أنه كن قبل مثله من أجل
اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف ربي دوا ربي هابلو في ربي انجبانا دوا ربي هابلو في الخيتي يا ربي سيلا في ربي سيلا في سو فرة متى أبلا فلانا شديد ودي فرة كاي نسعة كتاي سمبودا إريفو ناشومي وكوكوبا جيجي إني كوكوكو فرة بوسي أكاشت هنگا كنافتي سمبودا تو أما كتتا هري بركت هري بركت بونيس رفور أكنا بون هجو بايتي وانتيا بإذن الله تعالى ربي شافي يسو دواتنا فودي أكاشت متى ركادو جيجي أغرتي جيجيرما أغرتي أدو غنما نابل بلتا إن شاء الله ربي شافي يسو أسمان ربي شرعاكاسو دعاء سيقونا بإذن الله تعالى ديمنا شوبنا بالبلادان نوبدادا دوا غرتي جيجي ويا غرتي تديما سنيس ودين سيفيدا تديما ديما بتدو ديما نسكيلو تكبتدو أكشتي والله تي غرانيا إن شاء الله أكناتي دعوتو تكينيا ربي نمد ركدا هوندا ركو ربي هباسو لكم ستا ربي هافيسو فيانا مهندتي هاتاو بإذن الله تعالى ربي وجين دعاء نما هوندا فوقدا نولي دعاء نغرغارا بإذن الله تعالى ولتي جيبنا وردا سنران فنه لقو دافتينيا إن شاء الله لكم عددا وانو مدتف إيشير راتو رماليدا بإذن الله إن شاء الله تاكناتي ولد الشانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته